jennaani isaatu gidduu lixee dubbii baxabbate. Hamzaatu gidduu lixeetu dubbii olii gallaaqee jechuudha. Malee booniyyeen akka kootti badii tokko hin qabdu dhugaa. Booniyyeen badii tokko hin qabdu. Maaluma gochii dhaqeetu qurqurqurqurqur jechaa fiigaa dhaqee feesbuuka isaa irratti poost godhe. Amma mucayyoo kana badii qabaare. Haa barreessitu seen Ustaaz Mahammad jalatti haa barreessitu rakkoon qabu. Safuudha minaa maal gochii dhaqe innuu safuun beeku. Tu safuu beeke maal gochii dhaqee achirratti maxxansa. Tu safuu beeke maaf koomentii isee ol baasa. Isheenotuma ta'e qoosaaf jechuu dandeessi mucayyoon kun qoosaaf jechuu dandeessi. Isaan amma Ustaaz Mahammadii engadda hiqaabii uffachiisanii fidanii mucayyoo kana argitanii jirtu. Hiqaabii uffattee jirti. Har'a immoo hiqaabii irraa baasanii jiru jechuudha. Isaanis akka namni arguuf akka namni koomentii barreessuuf fidanii jechuudha. Maali otoo mana keessa gadi keewwatanii jaartii ofii miidiyaarra hin baasinaa miidiyaarra hin fidinaa jennaan didani. Amma immoo jechuudha ajandaa moo barbaada Hamzaan kun ajandaa moo barbaada. Haqee fuudhee reaakshinii irratti hojjetee barreeffama isheen barreessite irratti. Kanaaf booniyyeen inaaffaadha waan ta'eef waan itti fakkaatu gochuu dandeessi. Waan fedhillee haasa'uu dandeessi. Inni naafte waan ta'eef dubartiin naafte bar yoo dhiirallee dhiiste sin barbaadu jetteen yoo dhiiste iyyuu gaafa dubartiin irra caaltu dhuftu immoo inni naafti. Isheen akka yaada seetiitti Ustaaz Mahammad Bayyaanee akka booniyyeetti waan booniyyee gadi fuudhu waan booniyyee gadi. Jaallatu itti fakkaate garuu immoo maashaallah tabaarakallaa isaan carraa qabu waan booniyyee olii argatanii bifaan illee yoo ta'e dhaabbiidhaan illee yoo ta'e waa hundumaan iyyuu funyaan qabaachuu yoo ta'e jechuu fiiltara malee jechuudha mucayyoo isheen amma isaan jaallatan kanatu irra bareedina qabaa jechuudha booniyyeen fiiltariin qabdu taanaan bareeddu fiiltariidha kan booniyyee bareeche dhugaa rabbii kanaaf jennaani kan balleesse booniyyee miti an akka kootti mucaa kanatti sin murteessu booniyyee miti kan balleesse Hamzaatu balleesse. Maal gochii dhaqee of salphise ofuma isaatii of xiqqeesse bar dhugaa rabbi. Hooyyaa nama keenyaa kana dhugaa rabbi. Qilleensuma namni tokko dhugaa. Qilleensiti amma salphate eegi kaa'amsa eegi dhaqi oolaa isaanii eegiif ka'a. Maal gootaa miti summa of salphise rakkoo bar dhugaa rabbi.